Itoophiyaa keessatti ayyaanota simannaa bara haaraa mul'isan keessaa tokko kan ta'e ayyaanni masqalaa yeroo hundumaa fulbaana kabajamee oola. Gaaffiin bu'uuraa ayyaanni masqalaa aadaadha moo amantiidha jedhu ilaalchisee yaadota falmisiisootu ka'a. Bara 2013 dhaabbata biyyoota gamtoomanitti jaarmiyaa barnootaa saayinsii fi aadaa yuuniskoo irratti akka hambaa killayyaatti kan galmaa'e masqalli kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti bifa aadaa fi amantiin kabajamaa yoo nagayeera. Manni amantaa kiristaanaa Tawaahidoo Ortodoksii ayyaanni kun bu'uurri isaa amantii kiristaanaatii jettee amanti. Luba mana amantii kanaa kan ta'an luba Balaa Mokonnin seenaan ganamaa masqalaa amantii ta'us amma garuu aadeffatameeraa jedhan afgaaffii kanaan dura BBC waliin taasisan irratti. Luba Balaa kitaaba isaanii kiristaanummaa fi Oromoo bara durii hanga ammaa jedhu keessatti aadaa fi amantiin dhimmoota waliin deeman ta'uu ibsaniiru. Qorataa fi barreessaa aadaa fi seenaa kan ta'an obbo Dirdibii Damisee Bokkuu bu'uurri masqalaa aadaa fi falaasama Oromoo isa ganamaatii jedhan isaanilleen kanaan dura BBC Afaan Oromoo waliin afgaaffii taasisaniin. Oromoon masqala yookaan gubaa dabalatee ayyaanota hunda bakkalcha addeessaa fi aduu ilaaluun dhahataa kan jedhan obbo Dirdibii Damisee Bokkuu uummattoota addunyaa keessaa Chaayinaa, Hindii fi Maayaanillee lakkoofsa bara haaraa yookaan uumama kunneen irratti hundaa'uun ibsatu jedhan. Akka obbo Dirdibiin jedhanitti Oromoon waqtii isa jedhamu alii jedhee waamaa jedhu. Aliin kunis 4 arfaasaa, ganna, birraa fi bonaa jedhu. Oromoon waqtii gannaan alii waatoo jedha. Alii yookiin waqtii waan hundi keessatti mudatuu fi nafa jijjiiramuu jechuudha. Aliin yookiin waqtiin gannaa kun adoolessa irraa eegalaa kan jedhan obbo Dirdibiin adoolessa jalqabaa irraa kaasee roobni ni dabala, malkaan ni mirgisa, ni gobba, achumaan guuta. Deebi'ee ammoo hir'atee taliila ta'a, lafti dhoqqee ta'a, ni marga, kan faca'e guddatee lalisaa jedhu. Alii waatoo 7 tura. Kurni irraa jalqaba gaafa masqalaaf 7 hafu seena akka obbo Dirdibiin jedhanitti. Kurni salgii 8 torbii, jayii, shanii, arfii, sadii, lamii fi takkee jedhamu. Wayita akkanaan lakkaa'amee takkee irra ga'u masqalli kabajama gaafa sana bara haaraadhaa jedhu. Alii waatoo kana keessa waan hedduutu jijjiirama. Kan jijjiiru nama osoo hin taane uumaadhaa jedhu. Bofa ijatu jaama, cululleen holqatti galti, gugeen hin gungumtu. Simbirroon illee gaafa alii waatoo darbu bifa jijjiirrattee dhufti. Simbirroo maaramii, simbirroo masqalaa jedhan jedhu obbo Dirdibiin. Alii waatoo seenee hanga kurniin yookaan torbanoonni 10 dhumee masqalli kabajamutti malkaatti hin irreeffatamu, mana qaalluutti hin sirbamu yookaan hin jeekkaramu, tulluutti hin irreeffatamu jedhan hayyuun seenaa fi aadaa kun. Ganni dukkana yookaan cufaadha waan ta'eef dukkana kana keessa wantoonni kunneen hin raawwataman. Gaafa dukkanni cufaan saaqqataa deemu ayyaana kana jalqabu. Mucucoo, cololoo yookaan garaanfasa kabajuurraa eegaluu jedhan. Dubartiin okolee qabattee malkaa buutee achitti dhiqxi. Achi bishaan calali budduuqfattee galtee ittiin marqaa marqiti. Kana dura kan eegalu ayyaanni taaborees jira akka obbo Dirdibiin jedhanitti. Kun ta'ee 2 booda ammoo ijoolleen durbaas shinooyyee jechaa sirbiti. Dhiirri ammoo goobee sirba. Birraan mataan isaa akka misirrootti ilaalama. Akkasitti simatama. Yeroo ililliin daraaree urgaa'e roobni irraa caamee malkaan taliilee lafti qooroodha. Yeroo aliin misirroo ta'uu jechuudha jedhu obbo Dirdibiin. Birraadhaaf sirbuun durdurirraa kaasee aadaadhaan kan jirudha kan jedhan obbo Dirdibiin hanga yoona amantiin kiristaanaa of keessaa hin qabu jedhan. Akkasitti deemee kurni irraa kaasee takkeen wayita dhumtu masqala ayyaaneffatu. Masqala kanas Oromoon akka bara haaraatti ilaalaa jedhan. Akka luba Balaa jedhanitti masqalli bu'uura amantiidha. Yeroo ammaa garuu uummanni biyyattii aadeffateeraa jedhu. Ayyaanni kun amma amantiidha, feestivaala, aadaadha, hambaadha, waan hedduudha kan jedhan luba Balaa ayyaanichi kan amantii Ortodoksii qofa mitii jedhu. Namni Ortodoksii hin taane illee bashannanaaf jedhee dhaqee hirmaata. Musliimni illee ni dhufa. Kanan ijaan arge keessattuu dargaggoonni baay'inaan hirmaatu. Kun kan agarsiisu sirni kun kan amantii qofa mitii jechuudha jedhu lubni Balaa. Obbo Dirdibiin gama isaaniitiin osoo amantiin dhufee sirna kana ofitti fudhatee hin dhuunfatiin dura Oromoon masqala gubaa akka ture jaarsolii bulan irraa qorachuu eeran. Xomboora guban daaraasaa midhaan keessa facaasu. Mallattoo milkii fi quufaatii jedhu. Bixxillee yookaan tusoo keessattis bilcheessu. Dhibaayyuu dhibaaffatu. Bara quufaa yaa ta'u ifatti nu yaa ceesisuu jedhu. Horii quufsanii nyaachisu jechuun duudhaa aadaa ganamaa ta'uu ibsan. Ani kan amantii keessatti wayita dhibaafatan hin argine. Yeroon qutaaxashiis dhibaayyuun hin jiru. Kun achi as dhufteensaa aadaa ta'uu mul'isa yookiin amantii qe'ee ofii isa ganamaa ta'uu agarsiisaa jedhu obbo Dirdibiin. Lubni Balaa duudhaan kabaja ayyaana masqalaa durirraa aadaa Oromoo keessa jiraachuu hin haalle. Oromoon masqala mootii ayyaanaa jedha. Kanaan wal qabsiisee wayita eebbisu sirbuu fi sirnoota aadaa garaagaraa raawwatu argaa guddannee jedhan. Ayyaanota Oromoon kabaju keessaa guddichi masqala kana kan jedhan dureen amantii Ortodoksii kun
namni amantii Ortodoksiin ala ta'e hedduun aadaadhaan kabajaa jiru. Oromoo biratti qofa miti. Fakkeenyaaf Guraagee biratti haala adda ta'een kan kabajamu isaan hundi Ortodoksii waan ta'aniif miti. Obbo Dirdibiin masqalli ayyaana bakka guddaa qabu ta'uu wayita ibsan Oromoon hangafummaadhaan kabaja kenna. Masqallis barii bara haaraa waan kabajamuuf hangafa yookaan mootii ayyaanaa jedhamee jedhan. Jalqabbii waggaa haaraa calaqqisiisa. Ayyaanonni kaan isa booda dhufu. Dur warri keenya umurii si gaafachuuf masqala meeqa gubdee jirtaa jedhu. Bara meeqa taataa jechuudha. Gubaan maali? Fulbaana 17 maaliif ta'e? Akka hayyuu seenaa obbo Dirdibiin jedhanitti Oromoon gubaa kanatti torban 2 dursee qophaa'a. Mukkeen akka ejersaa, bakkanniis, laaftoo muranii gosa gosaan akkuma walitti dhiyaatanitti walitti adeemanii gubu. Bakka hangafi jiru deemanii achitti gubuu jedhan. Hunduu gucca ibsee bara haaraa simata. Oromoof gaafa sanatu bara haaraadhaa jedhu. Hulluuqqoo kan jedhamus jira. Muka guddaa dameessa walitti hidhanii karaa dhiyaa gara bahaatti hulluuqu. Ijoollee fi loon waliin hulluuqu. Bara darbeerraa bara haaraatti hulluuquu jechuudha. Guyyaa sana horiin marga addaa yookaan filatamaa dheedu. Hin rukutaman. Hoolaa fi re'ee malee galgala sana sangaa hin qalan. Guyyaa horiinis namnis qufee waaqaaf galata galchaa ooluudha jedhan. Guyyaan masqalli kabajamu akka aadaatti guyyaa kam akka ta'e kan gaafataman obbo Dirdibiin Oromoon sirnootaa fi taateewwan adda addaa urjii, bakkalcha, addeessa aduu ilaallatee dhaata. Roobaa fi jiidha bu'uura godhatee guyyaa masqalaa murteessa. Haalli teessuma naannoo Oromiyaa fi bal'inni lafaa guyyaan kun kana jedhamee akka hin beekamne godheera. Kanaaf ayyaantutu guyyaa kana jedhee murteessaa jedhu. Lubni Balaay manni amantii Ortodoksii ayyaana masqalaa fulbaana 17 maaliif akka kabaju akkanaan ibsan. Murtiidhaan gaafa masqalaatti as darbe malee fannoon kan argame bitootessa bultii 10 ture jedhan. Gifti Hilleeniin masqalii kana qottee kan argatte bitootessa keessa. Hayyoonni amantii ammoo masqalli ifa, araara, guyyaa dhiifamaati. Guyyaa ifatti ba'amu jechuudhaan guyyaa kanarra akka ta'u murteessanii jedhan. Fulbaana jechuun fuula ibsuu akka jechuu yeroo ta'u yeroo ifatti ba'anidha. Masqalli ammoo ifa. Kanaaf ifatti baane jedhanii guyyaa kana akka labsan jechuun maaliif akka guyyaa kun filatame dubbatu. Obbo Dirdibiin kanarraa ka'uun warri amantii aadaa kana balleessuu dadhabnaan gara fulbaanaatti fidanii ofitti fudhatan malee masqalli ayyaana ganamaa Oromootii jedhan. Itti dabaluunis irreechi aadaa ganamaa ta'uu himu. Aadaa jechuun waan hawaasi tokko uumamaan qabu yookiin aadeeffatee ittiin buluu jechuudha. Kanaaf aadaan saba tokko amantii isaa hin dhoowwu. Fakkeenyaaf sabni tokko uffata aadaa mataasaa yoo qabaate amantii isaa hin faallessu. Hanga naamusa amantichaa eegettii jechuun dubbatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya maraan ayyaana gaarii isiniif hawwaa kanarraaf qopheeffanne asumarratti xumurra. Adaadii koo ICT kaampaanii.